ጂሃድ ማለት ምንድነው ማለት ክርስቲያኖችን ማረድ ነው። ያው ምንም ልዩነት የለውም። እኛ ጂሃድ ነጊኒ ዋቀዮ ሲኒፋ በየቱ ማቲዋን ዋቀዮ ወንድምት ከሰኒዩ ቪዲዮ ከን መቃ ዋቀዮትን እንደበርሲና ዱጋን ሲኒን ጀዳ አረ ወንት አዳን ሲነትም ከናፉ ወንድምት ከሰኒዩ ቪዲዮ ከናገጥ ሙራ ዳግፈዳን ሲኒን ጀዳ ዱጋ ዋቃ አጀንዳ ገረገራ ፊደኒ ዋይ አማንታ ኬኛ አካ እንዱባንፍ ዮካስሞ ዋይ አማንታ ኬኛ ረቲ አካ የሮ ሁንዳ ወንታ አማንታ ኬኛ ረታስፋሙ አካን በላልፈንፍ ወንቱ ተባየ ቁቻ ይሩ ጀሪ ከናፍ ሁንዱምት ከሰን ቪዲዮ ከና አራ ዋን እጭቲዋን ባየን ቀበደድፍ ዱጋ ዋቃን ሲኒን ጀዳ አሲ ወራ ፕሮቴስታንት ዲራ mana amantaa keenya ortodoksii balleessuudhaaf akka isaanitti tattaafachaa jiran akkasumas immoo keessattiyyuu warra musliimotarra warri musliimonni isaan keessattiyyuu dhugaa waaqan siniin jedha kiristaanota qaluudhaaf akkitti qophaa'an Itoophiyaa kana keessatti jechuudha laa wadhamaatiiwwan waaqayyo biyya alaa keessatti biyya Turkiin fudhachuu dandeessu fakkeenya Turkii duraan kiristaanota turte dhugaan siniin jedha bakki Istaanbul jedhamtu mana amantaa Soofooniyaa mana amantaa sun garuu maal ta'e kara masgidatti jijjiirame maatiiwwan waaqayyo maayidhaan weeraruudhaan jechuudha warri musliimota. Kanaaf arras Itoophiyaa irratti wantoota garaagaraa gochuuf yaalu dhugaa waaqaan siniin jedha. Engaddaa laayivii irratti viidiyoowwan dinqisiifoo baay'ee viidiyoo nama gaddisiisu viidiyoo baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa waaqaan siniin jedha. Nama qaluudhaaf akkitti isaan itti mari'atan akkasumas immoo nama qaluu qofa osoo hin taane immoo nama kan qallu quraana keenyatu nu wajji jedhanii yoo barsiisan jahaadi jedhanii yoo barsiisan baay'ee tokko namatti dhaga'ama maarameen isin jedha joo hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana warri ilaaltan sheer koppiliing akkasumas immoo warra dhimma ilaallatu kana biraan nuuf kaame silas inuma yina wanti buusne tokko hin jiru dhugaa waaqa garuu isaan ammas ajandaa keenya jijjiiruuf jiru arsii keessattis ijoolleen baay'een akkuma tiffanti jiran jechuudha kaleessas namni sadii du'e akkuma tiffanti jira duuti garuu yommuu isaan waan garaagaraatiin ajandaa keenya jijjiiruuf yaada jiru kanaaf kiristaanonni hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaan aga xumura dhugaa waaqan sin jedha viidiyoo kana aga xumura yoo dhaggeeffattan waa baay'ee irraa hubattu ilaala viidiyoo kana dhaggeeffadhaa ጥያቄ ያለኝ እኔ ለምሳሌ አብዛኛው እውነት እነዚህ እውነታቸው ቢሆን እኮ አብዛኛው ማህበረሰብ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ አረብ ሀገራት ይኖራል። እኛም ሀገር ላይ አብዛኛው ሙስሊም ሃይማኖቱ የሚለው ነገር ተግባሪ ነው አይደለም? አብዛኛው በሚችለው ነገር ለመተግበር የሚሞክር ነው። ምናልባት ረዱ የሚለው ነገር ከታዘዝን እስካሁን ምን አቆያቸው አዱንያ ላይ እሱ እንኳን ምናልባት አልችል ብለንም ሊሆን ይችላል። ታዘን አለማድረጋችን እኮ ለምን እስከዛሬ ያቆይ ነው የታዘዝነውን ሁሉ ስለማላደርግ ነው እስከማንችላቸው ሆኖ waaqayyo baay'ee ulfaata dhabbara kana jechuudha hundumtiyyuu amantaa keenya kana irratti duula jira amantaa keenya balleessine jedhanii duula jiru dhugaa waaqa mootummaanis cal jedhee abboonni keenyas cal jedhanii maaliif akka ilaalan hin beekoni cal jedheetuma akka ilaalan maaliif akka ilaalan maaliif jennaan miilaala kamaatiiwwan waaqayyo waan jedhan amma argitan jechuudha kiristaanota ajjeesuuf maaf dhiisne egaa quraanni nu ajajee maaliif kiristaanota Itoophiyaa irra jiraniin hin finne nuti qallee maaf hin xumurre jechaa jiru manti wanna kana dhugaa waaqa gara jabummaa akkamiiti baay'ee nama ajaa'iba dhugaa waaqan sanii jedha baay'eesan namni namummaa isaatiin iyyuu qalamuun qabu jedhamee ni beekama garuu immoo har'asaan akkasittiin mareecha kan mareechuu qofa osoo hin taane leenjii akka fudhachaa jiran irreen obboleessa keenya ifoo irraa dhaga'uu dandeenya jechuudha dhugaa waaqa jarri kun wanta haasaan kana hojiitti hiikuudhaaf yeroo dhiyootti hojii akka hiikaniif leenjii akka fudhachaa jiran leenjii jechuudha kanaaf baay'ee nama gaddisiisa maarami leenjii fudhachaa akka jiran dhageenya jechuudha obboleessi keenya ifoo kan beektan jechuudha gama sooshaal miidiyaa gara TikTok ittiin laayivii kan galee kiristaanota baay'ee kan barsiisu musliimota irraa gara kiristaanota kan godhe namoota baay'ee jechuudha ifoo hin beektu
namni hin beekne hin jira yaadu. Inni maal jedhaa isaan akka kiristaanonni ajjeesuuf akka leenji'aa jiran sirriitti wanna jechuudha maatii waan waaqayyo obboleessa keenya mee dhaggeeffadha yeroo tokko viidiyoo isaa dhaggeeffadhatee waan jiru hundumayyuu walitti himne iccitiin isaa maalidha nuti immoo maal ilaalla jechuudha maatii waan biyya ምን እየሰራ እንደሆነ መስጊድ ውስጥ አላቅ መሰለህ እንዴ ሰራዊት እያሰለጠናቸው ነው በቂ ሰራዊት እያሰለጠናቸው ነው ፈርዘር ልንገራችሁ መረጃዎች የዋብያው ሴክት ከልጆች ጀምሮ የሸቦላ akkuma argitan jechuudha obboleewwan keenya baay'een isaanii kiristaanota fixuudhaaf leenji'aa jiru jechuudha. Baay'een isaanii. Kanaaf nuti yoo zuma jennee ilaaluu qabna. Amantaa keenya waaqeffachuu hin dandeessanii yookaas immoo amantaa ortodoksii kan itti fufsiisuu hin dandeessanii yoo jedhan kan nuti zuma jennee ilaaluu dandeenya maatii waan waaqe. Jechuun amantaa kun koo qalliitti hin dhufne abboonni meeqa irratti wareegamanii abboonni meeqa dhugaa waaqaan siniin jedhame irratti dhibbamanii dhakaan rukutamanii dhiiganiiti kanaas kee amantaan kun. Kanaaf ijoolleen ortodoksii maaliif amantaa keenya ilaaluu dadhabne? Amantaa keenya eeggachuu maaf dadhabne? Akkasumas immoo yeroo hunda waa'ee amantaa keenya irratti wanta dubbatan bakka garagaraatti sooshaal miidiyaa bicha irratti osoo hin taane bakka garagaraatti yoo argitan balaaleffadhaa maatii waan waaqayyo. Kuni kanaa miti jedhaan hubachiisa. Bakka hundatti sooshaal miidiyaa bicha irra miti maatii waan waaqayyo waan sinnibu. Maaliif naannoo garagaraatti kan bahetu sooshaal miidiyaatti baagateef. Kanaafuu hundumti keenya waan kana balaaleffachuu qabna. Akkasumas immoo duutni Arsii uummata kiristaanota Arsii yaa dhaabbatu jennee balaaleffachuu qabna jechuudha. Maaliif aga ammayyuu duutni isaanii hin dhaabbanne garuu immoo akka hayimaanoota qabaamiin yookaas immoo dhaabbanni amantootaa akka jedhanitti kiristaanota ta'anii qofaaf miti kan du'anii jedhanii ajaja baasan kaleessa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Kiristaana ta'uu qofa osoo hin taane namni namummaa isaatiin maaliif du'a? Bara seera namni namummaa isaatiin akkamitti namni nama ta'ee qofaaf maaliif du'a? Dhugaa waaqa. Immoo egaa akkas hin jedhamne namoonni du'an kun kiristaana miti. Hundi isaanii tokko kiristaana akkoo. Akkamittiin kiristaana qofaaf hin du'an jedhamare? Inni dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Bara kana keessattuu Yohaannisiin waaqayyo bichaan waan gaarii nuuf haa fidu, waaqayyo bichaan waan nagaa nuuf haa fidu, waaqayyo nagaa nuuf haa buusu, nagaan yoo jiraate wanti hunduu kan ta'u danda'u. Mana amantaa keenya kan tajaajilamuu kan dandeenyu akkasumas immoo wantoota garaagaraa gochuu kan dandeenyu yoo nagaan jiraatedha waan ta'eef waaqayyo nagaa nuuf haa fidu jenna obboleewwan keenya. Garuu immoo baay'ee ulfaataadha. Waaqayyoon immoo egaa wanta hundaa gaarumaaf raawwate natti fakkaata. Kanaafuu waaqayyo waan hundaa gaariin nama dhageessisu jenna obboleewwan keenya. Hundumti keessan eebbifamaa maatii waan waaqayyo. Egaa immoo yuutuubii keenya dhugaa waaqan isin jedha. Yuutuubii keenya yeroo hunda inuma dalagna viidiyoo garaagaraa irratti hojjenna garuu immoo ilaalan jirtanii obboleewwan keenya. Dhugaa waaqa warroonni ilaaltan immoo hundumti keessan laayik godha. Warroonni viyuun hin jira garuu laayikiin hin jiru garuu akkasumas immoo sheeriin hin jiru. Kanaaf hundumti keenyayyuu wal jajjabeessuu qabna jechuudha. Ijoollee amantaa ortodoksii warri hundumti keessaniyyuu wal jajjabeessina dhugaa wal cimsina. Kanaaf waan afurawaa kanaan ijoollee afaan Amaariffaan hojjetan osoo ta'e baay'eedha jechuudha kan baay'eetu. Nu garuu immoo baay'ee nu lalan jirtanii ijoollee baay'een nu deeggaran jirtanii jechi koo gamuma yuutuubii kanaan jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo keenya akkuma argitanii sheer gochuu hin dagatinaa, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warri immoo haara taatan mana kanaaf haara warroonni taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa waaqa yeroo dhiyootti wanta haaraan dhufuuf jirra gatitee fi waan haaraadhaan dhufna waan ta'eef hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana akkuma ilaaltanii sheer godhaan jajjabeessaa isiniin jenna jechuudha obboleewwan keenya. Waaqayyoon isin eebbisu eebbifamaa